Jawaadu jalaa fi nyaati. Namin jiru safar kana namin jiru. Ta'as mataa dhiqishu. Dadhabee jira baraaniyyuu. Qishus ma boqadhu. Ta'as ma xiqqoo. Ta'i. Obboli. Nagaa. Alfeet. Maaloo irra kan namni hiriyaa kiyya na jalaa dhukkuba waan nu gargaare. Kana fakkaattee kanatti. Lakki lafan beeynoon irra kan isin jenna. Hojii hojjedhu kamaan harka keessee kan na kadhattu. Hojii hojjedhu kana fakkaatee kadhataan hin jiru Oromoo keessa. Sun gubbuu marree ishii bareeddi malee yuunuyyuun geettu. Hawi! Oh! Mana ti mo yeroo hundumaa muuziqaa namarratti hiittee gadhiistu? Mana kana sheeree waliin jiraanna. Ati maal si lolchiisa duuba? Maal boqonnaan barbaada gaafa lafa hojiitti dhufu boqochuun barbaada mana koo keessatti haara galfachuun barbaada maaliif yeroo hundumaa muuziqaa namarratti hiittee gadhiistu? Ati yoo ala aartee dhuftu siin dubbaafatta wanni ani waan qabsoo caqasaatiin jira. Qabsoo dhufu dirreetti bu'ee hojiidhaan hojjedhu malee qabsoo sitti caqastee maal goota waan sagaleedhaan goota. Itti dalaguu dandeessu. Aboona dhiisi waa'ee isaa. Kanaafuu ati amma tasgabbaa'e lolli kunis homaas hin ba'u dhageetta. Alaa dhuftee aarii kee asirratti narratti hin baafatiin takka jedhiga. Ati adda keetuma jiraachuu barbaadda maal rakkinni kun? Maali rakkinni kee? Nagaan barbaada boqochuun barbaada. Kan dhageeffachuu feete yoo ulaa keetti dhageeffatu. Ati Oromoo miti? Quuqama hin qabdu? Maal taate isa? Isa quuqama yoo quuqamte dirree ba'e itti quuqamte. Asitti miti dalagaa. Mana kireeffannillee keessa jiraachuu hin dandeenyu. Alatti aartee dhuftee nurratti baafata. Muuziqaan caqasina maaliin ta'a? Maali akki? Ootun maal goonasa? Mana isiituu keessaa barbaadadheetiin gara biraa deemuu qaba. Hawi! Oh, Akkam bulte nagaa baatee? Nagaa. fayyaadha. Kam namooti? Fayyaa. Wanti seen nagaan deemaa? Dhugaa seenu amma sa'aatiin natti deemee jira. Waan yeroo na hin geenyeef booddee gaafa deebi'u Xiqqoo qabnas ta'e waan deemtaa bara. Gaafa deebi'u galgala waliin jennu buna faddamfannee Ayyee nagaa. amma baay'ee na rifachaa jira. Ayyee deemaa. Guyyaa gaarii qabaadha. Ayyee. Wayya gurbaa. Apa belum nih? Namni akkana nu laala waa takka iyyuu nutti kennu maal nuu koyye. Ini safar kan ini safar agama kan ini pada ente oh sekali nu barbaad deh. Namni bara akkanumatti nu laalee nu wanta jedha maal dalagattanii jedhan rakkina keenya keessa keenya nu hubanne uummanni akkam goona. Namni rumah kana laalee beekta akka nu nama birri qabu nu godhe. Rumah kana bareedne malee keessa kenna miidhamee jira baay'ee. Nu hundaayyuu mana gamasiisan nama gaafata. Ni maal deemee
Ana. Akkam nagaa bulee fayyaadha. Maaloo irra kan nyaata qabattan nu gargaara. Kootu seeni gaa. Lakki seenu hiriyyaa kiyya tokko gamana jira isa wajjin nyaadha waan nyaatamu yoo qabattan nu gargaaran. Kootu seeni gaa. No asuma taasisa. Asuma teetta. Seriyaa keete miti kan irraa fudhate bilbila konaa fidi. Bilbila konaa fidi. Maal taajilta? Karaa irratti na wajjin lama taatanii teessanii maal si godhe? Bilbila kona irraa fudhate. Isa kan hattuudha. Hattuu miti mee tasgabbaa'e nuti nyaata barbaadachuu dhufne ni beelofne rakkinnan nutti jira. Isa ta'uun beektaa? Riyaasaati isaanii wajjin wal argaa eegeessa ta'uu hubatte rakkoon qabu hattuu miti hiriyyaan kiyya hattuu miti nundi keenya barataadha. Aboo shanii jedhaniiti kan mana barumsaa irraa nu ari'an nuti hattuu miti rakkinatu karaa gubbaa nu dhaabe. Maaloo keedisi bilbila konaa fideenaa. Beenu isaan jiru bilbila koo fidi. Hattuu miti hiriyyaan kiyya hattuu miti sirrittiin tolchee beeka. Waggaa 3 wajji barachuu jirra hattuu miti sabboonaadha. Deem nageessa. Beenaa isin hundi keenyaayyuu hin kenninaafi. Ati bilbila nama maaliif fuuta? Bilbila nama maaliif fuutaati? Bilbila ati gocha zidii ni fuuti yaani. Ambarataadha. Bilbila koo. Kenni bilbila. Lal. Ambarataadha gocha jira isi hattuu miti. Maal gochuu fuute reerga hattuu hin taane? Hattuu miti rakkineetu hiriyyaan kiyya yeroo aaruu waan akkana raawwata malee hattuu miti. Nuti rakkanneen karaa gubbatti baane. Kaleessas waa'ee si gaafannee jennaaniin nuti qoosee nu bira dabarte. Nuti waan sila Oromoo taaniif gidiraan kun cufti nurra ga'uu jira. Rakkina biraan qabnu nuti hattuu miti nama sin ajjeesne bakka deemnu hundatti yoo eenyummaa keenya dubbanne abaaboo shaanee jechuudhaan nu adamsu. Nuti barattoota mana barumsaa yuunivarsiitii Haroomayaa keessa nu ari'an. Kaleessa rakkannee fuula kee dura dhaabannee as kadhannaan waan tokko nu jette nuti qoosee nu bira dabarte. Nuti rakkanneeti kan karaa gubbaa baanne malee dalagas dhabnees miti. Hundaafiyyuu mobaayila kee hodhu galatoomi. Obboleessa qoy dhaabbadhu ishi. Obboleessa. Maaltu si hafe ammas? Maaltu si hafe amma maal taate? Ayyo obboleessa miira sitti dhaga'amu kana anaanis natti dhaga'ama. Oromummaan si qofa duwwaa miti. Anis Oromoodha bara maatii Oromoo keessaan dhufe. Yoo dubbachuu dhiisan miira Oromoo hin qabdachuu miti. Anis Oromoodha innis itti dhaga'amu kun hundumatti dhaga'ama. Dhiifama naa godhiti. Waliin taanee immoo obbolummaadhaan waliin itti fufnee dhiifama walii yoo goone waan guddaa gochuu dandeenya. Dhiifama walii gochuun immoo hunduma caala. Dhiifama naa godhaati wal hubannee kaayyoo keessanis galmaan ga'uuf irratti hojjennaan. Dhiifama naa godhaa. Dhiifama naa godhaa. Kana beekuun waan guddaadha. Dhiifama. Kana beekuun waan guddaadha. Galatooma. Kottaa gara mana ayyaana. Tole. Ayyee boleeyyan kiyya wala baramu maqaan koo Naanaatinaan jedhanii obboleettii koo ishees yeroo dheeraaf wajjin kan jiraanne Hawwii jedhamti. Mucaa Walloorraa dhuftee isiniin immoo eenyu jedhu mee maqaa keessaan waliif wala baramu. Ani ijoollee Harargeeti gammadaan jedhamu. Saahibna kiyya kunis Tolaa jedhamu ijoollee Booranaati. Lamaan iyyuu yuunivarsiitii Haroomayaa waggaa 3 barachaa ture. Hiriyoota keenya hedduu qabanii nu biraa hidhanii jiran. Abaaboo shanii nu ijaan nuti
nuti Oromummaa qofa malee waan biraa waa takka wanti dalagne hin jiru. Gumii qabaachaa turre achi keessatti garee qabaachaa turre. Gareen keenya waa'ee aadaa fi aartii afaan Oromoo guddisuutiin alatti waa'ee siyaasaa keessa hin jiru ture. Waa'ee aadaa keenyaa kana oguu dubbannu abaaboo shanee jedhanii shakkaniif namoota hedduu ijoollee achi keessa baratan biraa jedhan. Nutillee diiguudhaaf nu barbaannan achi keessaa bannee osoo deemnu siyaasa nutti ta'anii saayiba kiyya kana miila isaa rasaasaan ta'an achirraa bannee osoo karaa deemnu karaa meeqa bullee rakkoo meeqa keessa dabarree isinii wal akkamii jechuudha. Wanti jettee kun dhugaadha. Kun miira nama hundumaa keessa jira. Kanatti kan miidhamaa jiru si qofa miti. Yookiin qofa miti kan miidhamaa jiru. Abaaboo shanee jedhanii hundumtuu inni kan abbaa isaa haadha isaa irraa adda bahee maatiin isaa kan faffaca'ee eessa kan jirre maalirra kan jiru namni waliin dhageenye haala baay'ee keessatti dhufee kan jiru baay'eedha. Anumtillee akka kootti Oromoo Wallaggaati. Wallaggaarraa haala sanaan miidhama kanaan naannoo sanarraa baqadheen gara kana jira. Hawwii wajjin yeroo dheeraaf ollaa taanii jiraanneerra garuu hawwiittillee madaqee hawwii wajjin jiraachuu wanti hin dandeenyeef of dhokseen qofaa koo jiraadha waan jedhuufin namatti karaarratti namatti dubbadhu. Mana keessattillee ishee waliin baay'een dubbadhuun ture. Hayyee manni kun kan kiyyaa kan cina koo kana jiru kana hawwiiti. Yeroof anaaf hawwiin waliin as keessa jiran amma isiniif iddoo mijaawaa qopheessinutti immoo isin mana hawwii keessa turtu. Hayyee isinis beelloftaniittu kaati. Hawwii nyaata keessaa isumas nu dhiyeessika sana qammasnee anis gara dalagaatti deebi'uu qaba. Tole galatoomee obboleettii. Hagas ifumee kana qammasaati. Itti fufa qabsoon qabsoo bilisummaa. Itti fufa qabsoon qabsoo bilisummaa. Kana taane jinne fincilli gabrummaa. Amma bilisummaa. Amma bilisummaa. Amma bilisummaa.